يا الشماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المانا يا تنفق وديو جرتن شفتي كيسان بكو جرتن لا فجرتن كميتو نجيني ربي بلا في قدان لما كانوا اسم راجرات كن لامستية تن يروحون داتي شو مو كن channel يوتيوب ينسروا باوجيتي أكمل جرتن نجا كيسان بقنا قات هذا نسمين جتشا فيديو وانتي كان عندرت بروس هيد ولكن ناتوري especially immoota biizinesiiwwan garaagaraa dhimma lukkuu horsiisuu, lukkuu killeef ta'an, lukkuu nyaataaf ta'an horsiisuu irratti waan baay'ee dubbanneerra. Dhimma loowwan aananiitiin wal qabatu irratti akkasumas daldaluma aananii biree xiqqaadhaan kaapitaala xiqqaadhaan mana aananii bananii aanan gurguruu mangam bu'aa qabeessa akka ta'e kaafneerra. Biddeena hojjetanii oomishanii hoteelotaaf yookaan manneen nyaataa garaagaraa fi suuqiiwwan irratti biddeena raabsuun hangam bu'aa qabeessa akka ta'e biizinesi pilaanii keessatti yookaan immoo biizinesiiwwan ani garma viidiyootiin isinii hojjedhe waan guddaa maashinoota saamunaa dhangala'aa saamunaa jajjaboo yookaan ajaaksiif saamunaa uffata saamunaa qaama oomishuu waan baay'eerra maashina zayita cuunfurraa waan hedduu irraa haasofneerra. Wantoota hedduu irraa haasofne kana keessaa namni hedduun saasanitti mirqaanaan fiidanii dhuftanii kun akkaawuntiin irraa fuutanii kun bakka maali jettanii kun achiin baay'ee kun achiin galle jettanii waan baay'een keessan itoo hin milkaa'in hafeera. Namoonni muraasni garuu akkasumatti biris nu galchitanii kan maashinoota isiniif illee isinii kennin illee numa jira. Haa ta'u garuu waan san keessaa xiqqashoo har'a viidiyoo gabaabduu tokko isinii hojjechuun barbaade. Viidiyoon gabaabduun tun biizinesi pilaaniiwwan hanga har'aatti kanaan dura haasofne keessaa biizinesi pilaanii qarshii xiqqaadhaan hojii guddaa irraa hojjetamuu danda'u. Waa'ee dhimma shaamaa oomishuuti. Dhimma shaamaa oomishuu kana har'a wanti irra deebiidhaan kaasuu barbaadeef viidiyoo tiyya tantanaan dura ilaalanii namoonni gara 4-5 maashina shaamaa oomishu na ajajatanii jiranii yookaan akkan isaan dhiyeessu gaafatanii kan birrii galchanis jiru jechuudha. Kanneen birrii nuuf galchan gara nama 4ti. Nama 4 kana keessaa har'a maashinoonni hundi isaaniitu nu bira gaanii maashina san keessaa akkuma agartan kana kutaan kun kutaa yookaan gola Arabiyaan Majlisiitti hojjennu kanuma kalee dhengadda viidiyoo irratti ilaalaa turtan sanii ammas ilaaluu dandeessanii bakka hojiiti ispeesii yookaan immoo bakka bal'aa dhaburraa akka ka'e ammaaf viidiyoo gabaabduu akkaataa shaamaa itti oomishan irraa isin hojjechuun barbaada. Maashinii of duubatti kaa'adhee jira. Maashina kanaan daqiiqa meeqa keessatti shaamaa oomishuu akka dandeenyu walumaan ilaallu ta'a. Akka carraa ta'e immoo namoonni na biratti maashina shaamaa kan ajajatan birriidhaan isaanii wajjin walii gale birrii shaamaa yeroo tokkochaan yookaan daqiiqa 10 yookaan daqiiqa 15 keessatti shaamaa 20 oomishuu danda'uuni. Waliigalteen keenya. Haa ta'u garuu har'a waliigaltee isaanii wajjin waliigalee kana cabseetiin jira yookaan diigee jira. Kana kan godheefis maamiloota kiyya kana yookaan namoota anarraan maashina kana xalabatan yookaan ajajachuufidhaan kanaaf sarpiraayiz guddaa gochuu waan barbaadeef waliigaltee keenya kana diige. Waliigaltee kana diiguun kiyya hammeenna biraaf isaan miidhuuf miti. Yeroo tokkochaan maashina shaamaa 36 oomishu qabadhee fi dhufe. Wallaahi waliigalteen keenya garuu abbaa shaamaa 20maatiin. Kana jechuun birriin maashina abbaa shaamaa 20maatii fi abbaa maashina 36 gonkumaa walitti dhufu. Garaagarummaa birrii naannoo 8,000 uumama qaba. Haa ta'u garuu ani birrii kana kasaareetii miti. Anis dhaabbata yookaan warroota maashina irraa ajajadhu san irraa mee yeroo baay'ee namoota hedduu bilbila kan kennitee fi bilbila ati isaanii kennite namoonni hedduu waan hedduu nurraa ajajatanii jiranii karaa keetiin nutti dhufanii ati immoo kallattiidhaan har'a immoo gara keenya dhuftee jirta. Nu wajjin kontaaktii gootaa beekamaadha. Garuu har'a immoo maashinoota kana fuudhuuf nu bira dhuftee jirta waan ta'eef kallattiin siif jennee sixoota yookaan sarpiraayiz siif goonaa jechuudhaan maashina abbaa shaamaa 36 baasu namootaan birrii isaanii qabadhee dhaqeef naa kennanii jiranii jechuudha. Isaan kana keessa maashiniin amma na duubatti agartan kuni maashina abbaa shaamaa 36ti. Shaamaa 36 oomishti jechuudha maashinni kun. Maashina kanaan har'an tana shaamaa oomishee isin agarsiisaa jechuudha. Asumatti viidiyoo kana keessatti jechuudha. Amma akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatiin kuni halkan keessaa sa'aatii 1 walakkaa yookaan sa'a 7 walakkaadha. Akka isin jettan sanitti. Maashiniin kun yeroo baay'ee namoota na gaafataa turtaniif maashinichi kan hojjetu ifaanii miti yookaan humna elektirikaa hin barbaadu. Viidiyoo kanas yookaan ibidda nu duubatti agartan kanas kan hin fayyadameef akka wanni sun dhugaaf dhara ta'uu isaa adda baafattaniif. Carraa namoonni qabdan lakkaan qoraan jala olii gadi baduu hin barbaadu namoonni jettan istoofiidhaan fakkeenyaaf asillee ni jira. Kunoo istoofii tanarratti
distii keenya asirra kennee waan shaamaan irraa oomishamtu yookaan keemikaala maqaan isaa wax jedhamu jajjabaadha hin baysina ni baqa akkuma shaamaan baysonitti isumatu shaamaa ta'a waan ta'eef ni baqa wax san baqsinee kallattiidhaan gara maashinaatti galchinee shaamaa oomishne ilaalla shaamaa oomishuudhaan duratti ulaagaalee barbaachisantu jira tokkoffaa maashina kana gubbaa isaa kana irratti zayita dibuu gaafata waan ta'e weegatanii zayitii wayii dibuu barbaachisa akkanumaan agartee zayitii wayii dibuu gaafata sana booda wanni jiru maal inni kirriidha kirriin kun kunoo jala kanarra jira ni agartee yoo ta'e kirriin kun akkaataa itti xalafamu qaba jechuudha fakkeenyaaf kirriin shaamaa keessaa iftu sun isii tana kirriin kun isiniif kan kennamu kiiloodhaan garuu kiiloodhaan isa isiniif kenname kana yoon isiniif fidee dhufe isin akkaataan itti fayyadama isin rakkisu waan danda'uuf haala kanaan tubboo moofaa kan pilaastikaa ciccirree irratti marree qopheessine jechuudha. Isa kana akkam goonaa jettanii yoo na gaafattan fakkeenyaaf jala kanaan bakka inni kun irratti fannifamu yookaan itti rakkatee hin taa'utu jira haala kanaan sibiila kanarratti tubboon kun ni rakkata. Egaa tubboon kun asirratti rakkifameen boodatti shiboo qal'oo qal'oo xumuraati ammatu isinitti mul'ateetti fakkaata. Shiboo qal'oo tana maal gootanii fakkeenyaaf asiin fidduu jechuudha. Asiin fiddanii shiboo qal'oo tana asiin itti gadi kennitanii jechuudha. Shiboon qal'oon kun haala kanaan akkaataa kanaan erga asiin seenteen boodatti kirrii kana isii irratti xalafuudhaan kirrii kana haala salphaadhaan akkaataa kanaan isii irratti eega xalaftaniin boodatti yookaan shiboo qal'oo isin jedhan irratti eega xalaftan booda yookaan eega isii afaan isii keessa galchitanii yaa isiin afaan ofii hin qabdu ofumaa keessanii gartee fiinsaadhaan waan wayiitii walii qabsiisanii achi booda akkaataa kanaan keessaa ol fuutan jechuudha. Amma jala kanaan yeroo xalafamnu afaan isii xiqqoo itti bal'atan fakkaataani afaan isii kana immoo mee irraa qannasnee isin agarsiifna. Obsaan nu eeggataadha. Akkaataa kanaan shiboo tana akka nama qurxummii qabuutitti qurxummii kiyyeessuu ni beekanii akka nama saniititti haaloo jechuun waan ulfaatu miti akkuma gartee kirriin tuni keessa seentuuf jechuudha. Kirrii tana isii san irratti xalafattanii ol harkisuuf akka isinitti tolutti haala kanaan ni gootanii san boodatti kunoo haala salphaadhaan kirriin kun irra naan ol ba'e jechuudha. Kirri irra naan ol ba'e kana shiboowwan gubbaa kanarra jirantu jira. Shiboo kanarratti lash gootaniituma irratti hiitan. San booda kirriin kun ol dheerateera waan ta'eef asii tubboo reefan isin jedhe san irratti yoo martan gad isiniif deebi'aa jechuudha. Xumuramaadhaan mire akkaataa kanaan erga xumurtaniin boodatti maal barbaachisaa nama fakkeenya kan yeroodhaaf waan tokko lama sadii afur waan shaama afur ta'uu danda'u kirrii jechuudha. Kirrii kan shaama afurii qofa hidhee garuu inni yeroo tokko 36 baasa. Kana jechuun nuti immoo waanuma shaama afurii kana qofa asitti hin naqnu. Waaksii kana baay'isinee guutumatti itti naqna. Jalqaba irratti maal barbaachisaa? Asirratti waan ta'e wayii zayituma wayii dibdanis boonjedhaan salphumatti waan nuti qoysii jechuu kan buruushee wayitiin. San booda maal gootanii akkaataa kanaan kirrii kanneen ol baaftanii kun asirra sibiilatu jira. Inshaallah yeroo wal bira geenyetti kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Warroonni maashinatti nu biraa xalabattan akkaataa kanaan shiboo kanarratti kirrii kan erga galchitaniin boodatti jalli kun zayitii dibamee jira. Shiboo as gubbaarra jiru kana irratti immoo kirrii jala kanaan ol baastanii asirratti ni hiitanii kirriin kun fakkeenyaaf kirrii tubboo yookaan immoo bakka 36 addaan qoodameedha. Kirriin kun shaamaa hedduu oomisha jechuudha. Shaamaa hedduu oomishu malee kirrii akka salphaa dhumatu miti. Yoo hin dhumatelle wanni biraan jiru kirrii guddaa san fuutanii asirratti xaxxanii yookaan martanii bakka inni keessa keettanii caafii isaa shiboo itti gaggeettanii keessa ol harkifachuu jechuudha. Haala salphaadha. Itti aansee immoo kan jiru isa kana. Waaksii jechuun isa kana. Kun yoo ilaaltan xaawulaa fakkaata. Akkuma agartan kana jechuun kuni garuu keemikaala waaksii jedhamu sani kan shaamaan irraa hojjetamu sani. Amma keemikaala kana fuuneet distii keessa kenna.
hin baqa. Yeroo baqu sanitti irraa fuunee waraabnee gara maashina keenyatti naqna jechuudha. Achi booda daqiiqa muraasa booda maaltu uumama? Shaamaatu uumama jechuudha. Kanaaf maashina shaamaatiin shaamaa oomishanii gabayaaf dhiyeessuun elektirikiin barbaachisu yookaan ifa maabiraatiin barbaachisu haala salphaadhaan gartee feetu salmaanda jarratti feetu dhagaa sunsumaa bakka sadeen keettee feetu immoo golee gullichaa kan kee keettee distii guddatti naqattee baysitee itti naquu qofaan hojii kan kee kabiraa hojjetataa gartee maali jennaan kirrii kana takkatuu martee as jala yoo keette kirriin kun minimum shaamaa 100 lakkaamu 200 shaamaa 300 400 500 hojjetu malee hin dhumatu. Yoo hin dhumatillee maal goota shaama kan kirrii kan kee isa guddicha kiiloon bitamisan irraa asumarratti martee as jalatti hunda isaa irratti martee hin kaatta gara hojii keetiitti ittiin seentaa jechuudha. Haala salphaadhaan minimum yoo xiqqaate ji'aan 30,000 fi sanii ol hojii bu'aa namaa fiduu danda'udha. Keessattuu naannolee magaalaa xixiqqaa, magaalota gandaa, magaalota aanaarra jiran siigalee magaalota aanaarra jiran ammas fakkeenyaaf sadarkaa godinaatitti illee bakkuma fayyoo haa ta'u hojii bu'aa qabeessa garuu keessattuu bakka dorgomaan hin jirre bakka dorgomaan si bira hin jirre fakkeenyaaf Shaashamannee yoo fudhatte Shaashamannee keessa minimum bakka 5 7 10 jiraachuu mala maashinni akka kanaa akka hojii akka kanaa namoonni hojjetan bakka 10 ol jiraachuutu mala garuu magaalota akkanatti maashinni keessatti hin baay'anne keessatti yoo deemtu immoo haala salphaadhaan biizinasii kan kee irra caala guddifataa deemtaa jechuudha. Amma kallattii maalitti tarraa egaa kirrii kana haala kanaan hin boodatti maashinatti kana maal goona akkan ol fuunu yoo ol fuunu kana bakki kirriin keessa jiru sun bakki kirriin irraan xalafanne sun dakanatti gad deebi'ee tubboowwan as keessa jiran tubboon shaamaan kun asii baqee itti naqamu kun qullaa ta'anii jiranii jechuudha. Shaamaa kana egaa baay'isneen booda asitti naqna. Mee obsaan nu wajjin turaa haga xumuraatti ibidda keenya sirreeffanna. Kuno distiin kun qullaadha waan tokko keessa hin qabdu yaaliidhaaf as goonaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf waaksii keenya keessaa isa kana agartanii akkaataa kanaan caccabsinee gara distii keenyatti naqannee jirra jechuudha. Maal hojjetu jennaadhaaf shaamaa oomishuu jenna. Shaamaan bu'aa gamii akka qabu waliin ilaalla. Shaamaa oomishuudhaaf ogummaa addaan gaafatu, dandeettii addaan gaafatu. Bakka akkaataa kirrii kana itti xaraftan isin agarsiisa. Akkaataa itti waan kana gadi qabdanii ol qabdan isin agarsiisa. Akkaataa waaksii itti baay'ifattan isin agarsiisa. Itti naqee isin agarsiisa. Shaamaa keessaa fuunee isin agarsiifna. Achirraa kaafee immoo inshaallah asumatti haala salphaadhaan kibriitas qopheessinee jirra. Ishee tanallee qopheessinee jirra. Tuni tan shaamaa irratti ibsatanii kun durumallee shaamatu irratti bobeeffataa ture yeroo tokko yoo ifaan dhaamu fa'a waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. Akkasii obsaan nu faana turtanii jechuu barbaanna. Kanaaf shaamaan duraan asitti bobeeffataa turre tacaccabde kun akka kana jirti. Tunillee lafatti naftu jechuu gaafsan. Maal taati? Tunummaan maqaan isii maal inni? Waaqsidha. Kanaaf eessa dhaqee jechuudha? Garana seentii jechuudha. Achitti yoo darbamtu maal taati? Hin bayti. Egaa bayteen boodatti nu biras dhufti. Nu bira dhufteet daqiiqa muraasa booda shaamaa oomishnee ka wajjin ilaallu ta'a. Akkasii hanga waaksiin keenya baqutti viidiyoo tana ni daawwattanii eega waaksiin keenya baqeen boodatti viidiyoo kutaa lammataatiin immoo waaksii baqe san maashinatti ni'ee viidiyoo isaa isin agarsiifna.